Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenya har'aa saayikooloojii paartii 2 qabannee isinii dhiyaachaa jirra. Yeroo darbe paartii 1 irratti memory and forgetting chaaptara jedhu jalatti feezii memory, definitionii memory akkasumas immoo structure memory fi memory structure isaanii san keessaa lama waliin barannee dabarsuun keenya ni yaadatama. Har'a mootuyyuu structure sadaffaa memory long term memory kan jedhu qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Long term memory kun maal akka ta'e definition isaarraa kaane amaloota isaa fi akkasumas mootuyyuu advantage inni qabu wajjin kan laallu ta'a. Long term memory kan jennuun kun it is a memory storage that can hold information for days, months and years or centuries, decades or for ever lifetimes jechuun ni dandeenya. Long term memory kun kutaa memory takka kutaa sammuu keenya kan information keenya guyyaadhaaf haa ta'u, ji'aaf haa ta'u, turtii waggaatiif haa ta'u, akkasumas turtii diikeedhaaf, turtii jaarraa fi akkasumas immoo umrii jireenya keenyaa guutuudhaaf kan nuuf baatee tursiisuu danda'u long term memory akka jedhamudha. Asirraa wanti nu baruu danda'u qabaannu the capacity of long term memory is large and there is no now limit to what we can remember. Asirraa wanti nu hubachuu qabnu sensory memory or register memory fi akkasumas short term memory lamaan yeroo darbe baranneerra wanti long term memory kana adda godhu garaagarummaa guddaa lama. Tokkoffaa irratti capacity isaa not limited dha. It have no limited capacity dha. Sababiin isaa large storage of information guyyaadhaaf haa ta'u, ji'aaf haa ta'u, waggaa, dikeeddii akkasumas jaarraadhaaf yookaan umrii jireenya keenya guutuudhaaf information akkasii nuuf baatuu waan danda'uuf kanaafuu capacity limitation hin qabu. Kuuwwan lamaan garuu capacity limitation qaban. Sensory memory takka register memory fi short term memory ka jennuun capacity limitation qabanii kun hin qabu. Lammaffaan mootuu ammas wanti adda isa godhu kun time limitation illee hin qabu. Fedhu guyyaadhaaf ta'uu danda'a, ji'aaf ta'uu danda'a, waggaadhaaf ta'uu danda'a, dikeeddii jaarraaf ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kuuwwan lamaan fakkeenyaaf yoo kan laalu ta'e sensory memory takka register memory ka jennuun total time isaa takka mootuu periodiin inni information nu store godhee keep gochuu danda'u maximum 1 minute dha. 1 minute sanaa gadi jechuun maximum 1 minute dha. Upper limit isaa kan immoo short term memory maximum saayinsiin tokko takka researchiin tokko daqiiqaa 30 ni jedha. Maximum garuu ka saayikoolojistoonni irratti walii galan turtii sa'aa tokkoo fi isaa gadiiti jechuudha. Kuni garuu waan sa'aa tokko ol jiru kan hanga guyyaas ta'uu danda'a, hanga ji'aas, hanga waggaa, hanga dikeeddii fi jireenya keenya guututti information nu baatee waan tursiisuu danda'uuf ammallee time limitation illee hin qabu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan memory lamaan kana dura barree structure memory lamaan kana dura barree fi kana adda godhu tokkoffaa irratti kun capacity limitation hin qabu, sunniin lamaan capacity limitation qaba, kun immoo time limitation hin qabu, suuwwan lamaan immoo time limitation qabanii kan jedhu irraa hubachuu danda'u qabaanna jechuudha. Although we may forget at least some information after we learn it, other things will stay with us jedha. Maaliif jennaan haya long term memory kun erga time limitation hin qabu ka jennu taate erga time limitation hin qabaatin maaliif for days, for months and years maaliif jenneeni ka jedhuuf gaafii akkana sammuu keessan yoo kan gaafattan ta'e sababbiin isaa forgetting jira. Forgetting kun motivating forgetting if ajira yoo feete fakkeenyaaf aga guyyaa qofa tursiifte information kun nan fayyadu fedhii keetiin inni baduu osoo hin taane fedhii keetiin ati ofirraa forget gochuu waan dandeettuuf information agarii aga ji'aa qofa itti fayyadamtee tursiifte fedhii keetiin forget gochuu dandeetta. Kan feete hanga waggaa teessifte waggaa boodamoo forget gochuu waan dandeettuuf malee inni capacity isaa xiqqaate miti jechuudha. Kan for days, for months and for years jenneef jechuudha. Kanaaf yaadni kun akka isin harkaa waliin dhoofne jechuu barbaadetti asitti for days, for months, for years jennee maaliif immoo capacity isaa not limited wanni jenneef maali jenna forgetting jira. Asirratti maal isiniin jedha although jedha ta'ullee jedha.
we may forget nuti dagachuu dandeenya, at least some information after we learn it erga baranne booda nuti dagachuu dandeenya, other things will stay with us. Gosoota forgetting gargadiitti barachuu deemna. Gosoota forgetting san keessa kan situationii kennan associate ta'uu fayyadamne waan garii daganne waan garii mootu sammuu keenya keessatti for our lifetime idhaaf stored goone long term memory kana keessa teessisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf mee long term memory kun akkamitti akka inni ilaalamu takka mootu qoodumsa akkamii akka inni qabu wajjin kan laallu ta'a. Behavior isaa isin hime takka future isaa tokkoffaarratti time limitation qabu jenne, lammaffaarratti mootuyyuu capacity limitation qabu jenne, sadaffaarratti mootu it hold a vast or large information dha jenne. Kanaaf mee type ni qabamoon qabu ka jedhu ilaala. Long term memory kun bakka gurguddoo lamatti qoodama. Information inni baatu irratti hundaa'e bakka gurguddoo lamatti qoodna. Explicit or declarative memory and inexplicit or non-declarative memory jenne bakka gurguddoo lamatti qoodna jechuudha. Kanaafuu typein dura explicit or declarative memory jedhama. Declarative takkaa'u explicit memory kana jalallee mootu gosa subtype ta'e lamatu jira, semantic memory fi episodic memory dha. Mee declarative takkaa'u explicitiin kun hiikan isaa maal akka ta'e non-declarative irraa akkamitti akka adda baafnu wajjin ilaallu. Declarativein yookiin immoo explicit ka jennuun kun refers to knowledge or experience that can be continuously remembered. Inni kun kan garsiisu declarative takkaa'u explicit memory ka jennuun kun information takkaa'u mootu beekumsa yookiin experience consciously sammuu keenyarraa nuti itti yaadne yaadachuu dandeenyu san kan of keessatti qabatee taa'u declarative memory takkaa'u explicit memory kan jennuunidha jechuudha. It is the conscious recollection of information such as what specific facts or events that can be verbally communicated. Kanaafuu declarative kanarraa waan lama hubachuu qabna. Nan declarative irraa waan adda isa qoonnu tokkoffaarratti knowledge yookaan experience consciously sammuu keenya nuti itti yaadne deliberately yaadachuu dandeenyu baata. Information consciously baatamuu danda'u hundi eessa keessa ta'a? Explicit yookiin declarative memory keessa ta'a. Lammaffaa mootuyyuu fact fi eventiin addunyaa tana keessa jirullee eessa keessa ta'a? Explicit yookaan declarative keessa ta'a. Inni fact fi eventii ta'e kun mootuyyuu akkamitti akka communicate ta'u? Inverbalidha moo verbalidha? Kana jechuun non verbalidha moo verbalidha? Verbal jechuun afaaniin ka himamu takkaa'u afaanidhaan kan communicate ta'u information afaaniin baramu afaaniin namaa himamu guutuun isaa kan fact fi eventii ta'e eessa keessa ta'a? Declarative keessa ta'a jechuudha. Kanaafuu nan declarative irraa wanni adda isa godhu tokkoffaa fact fi eventiin addunyaa tana declarative keessa ta'a. Akkasumas immoo fact fi eventiin kun verbally communicate ka ta'uudha malee non verbally communicate ka ta'uu miti. Akkasumas immoo experience fi knowledge consciously mind keenyarraa deebisnee nuti remember gochuu dandeenyu hundi as keessa ta'a jechuudha. It is a further subdivided into semantic and episodic. Erga definition isaa kana jenne information isa keessa jiru kana erga jenne inni kun bakka gurguddoo lamatti qoodama, semantic and episodic jennaani. Semantic memory kan jennuun salphumatti refers to our knowledge of facts and the concepts about the world. Inni kun kan inni agarsiisu knowledge dhugaa ta'ee fi akkasumas konseptii addunyaa tana kutaan sammuu nuti keessa kennu semantic memory kan jedhamudha. Fakkeenyaaf ilaallu the absolute value of 90 is greater than the absolute value of 9. Fakkeenyaaf absolute value 90 akka 90 ta'e ni beekna. Absolute value 9 ta'e akka bahu ni beekna. Kanaafuu 90 irra guddaa 90ti. Kuni fact world kana keessa jiru. Kanaafuu fact world kana keessa jiru ka afaaniin nu himamu kuni sammuu keenya keessa kutaan long memory inni keessa taa'u declarative yookaan explicit dha. Explicit keessa mootu sub partiin inni keessa taa'u semantic memory keessa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf meaning jecha tokko osoo kan namni nu himu ta'e fakkeenyaaf physician means doctor jedhanii kan nu himan yoo ta'e physicianiin kun doktora ta'uu namni yoo nu hime kutaan sammuu jechi physicianii doktoratti hiikamuu kun keessa taa'u declarative takka explicit memory dha. Achi keessa mootu particular partiin inni keessa taa'u semantic memory keessa teessifna jechuudha. Kanaafuu semantic memory factual knowledge like the meaning of words, concepts and our ability to do math
waan tokko dalaguudhaaf fakkeenyaaf nuti baacoo maal wantoota adda addaa akkasumas immoo hiikaa jecha konseptii waan tokko kutaan sammuu nuti keessaa qabnu deklaraatiiviidha. Deklaraatiivii jalaa seemantik miimoorii jala ta'a jechuudha. Kanaafuu namni tokko waan tokko an konseptii barnootaa qabaa kan jedhu taate konseptiin barnootaa inni qabate sun kutaa sammuu inni keessatti qabatee jiru explicit yookaan deklaraatiiviidha. Achi keessaa mootu episoodii osoo hin taane seemantik miimoorii keessatti qabatee ta'a jechuudha. Miniingii barsiisaan duraan gizee kutaa tokko jechoota inni afaan Ingiliffaa afaan Oromootti si hiike sammuu kee keessa ka jiru sun kutaan sammuu inni keessa jiru deklaraatiif jala seemantik jala jira jechuudha. Akkasitti adda baafachuu danda'uu qabaannaa jechuudha. Inni lammaffaan immootu episodic memoryidha. Episodic memory kun immootu one of the types of declarative or explicit memory which refers to the first hand experiences that we have had. Yeroo experience yeroo jalqabaatiif nuti kana duran argin gonkumaa experience akkasii san duran agarre yoo ta'e experience nuti yeroo jalqabaatiif agarre kutaan sammuu inni keessa taa'u declarative keessaa immoo semantic osoo hin taane episodic keessa taa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf ati magaalaa wahii deemtee nyaata addaa tokko nyaatte haa jennu. Yeroo jalqabaatiif nyaata akka sanii san dura nyaatteen beektu iddoo deemte hundattuu fakkeenyaaf magaalaa Shaashamannee deemte haa jennu. Magaalaa Shaashamannee keessatti nyaata adda ta'e wayii yoo kan nyaattu taate nyaanni suni san dura sibiratti nyaattamee kan hin beekamne yoo ta'e nyaata nyaatte san kutaan sammuu ati keessa kaa'attu declarative keessaa kutaa partikulaara ta'e episodic memory kan jedhamu keessa kaa'atta jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa eebba keetii guyyaa jalqabaati mana barumsa biyyaa irraa eebbifamtu haa ta'u elementarii irraa eebbifamtu haa ta'u yuunivarsiitii irraa eebbifamtu haa ta'u guyyaan eebba keetii suni sammuu kee kutaa sammuu kee keessaa bakki inni itti seef ta'e long term memory jalatti declarative memory dha. Declarative jala mootu episodic memory keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa abbaan keessirraa du'e guyyaa haati keessirraa duute guyyaa mootu eessumni keessirraa du'e ta'uu danda'a. Guyyoonni akkanaa kun eventoonni personal eventii kan jedhaman takkaa'u personal experience kan jedhaman guutuun kutaa sammuu episodic memory jedhamu keessatti kan galmaa'u ta'uu beekuu danda'u qabaatta jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa aruuza keetii takkaa'u guyyaa aruuza obboleessa keetillee kutaan sammuu ati keessa keettee waan san akka ragaatti qabattu episodic memory jedhama. Kanaafuu garaagarummaan semantic memory fi episodic memory maal akka tahe tokkoffaa semantic memory kun internal representation of the world dha. Semantic maaliif jennaan the fact and the knowledge or concepts of the world waan bakka bu'uuf waa'een konseptiin akkasumas dhugaan addunyaa keessa jiru bakki nuti keessa kaanu semantikii waan ta'eef kanaafuu semantikii kanaan maal jennaan internal representation of the world jennaan. Garuu mootu episodikiin immoo experiencein takkaa'u knowledge nu keessa kaannu ka world akka worlditti arganne osoo hin taane personal experience takkaa'u mootu personal knowledge achi keessa kaana. Fakkeenyaaf abbaan nurraa du'uun personal knowledge dha. Aruuza godhachuun personal knowledge dha. Akkasumas immootu eebbifamulleen personal knowledge dha. Takkaa'u personal experience nuti jireenya keenya keessatti face goone waan ta'eef personal experience takkaa'u knowledge episodic keessa kenna jechuudha. Kanaafuu semantikiin world experience dha yookaan immootu general true yookaan general fact keessa kenna. Episodikiin immootu personal experience takkaa'u immootu personal memory keessa kenna jechuudha. Kanaafuu episodic memory kana maal jechuu ni dandeenya? It is internal representation of the person or personal experience jennaan malee world hin jennuun. Semantikiin internal representation of world dha. Kun immootu internal episodikiin immoo internal representation of personi takka immootu personal view dha jechuudha. Kanaaf memories for events and the situation from personal experience waan ta'eef jechuudha episodikiin kun. Sababa kanaaf haala saniin adda baafachuu danda'uu qabaanna jechuudha. Waan kana akka hin daganne isiniin jechuu barbaada. Gama paartiitti aanutti haa dabarru. Implicit memory inni lammaffaa long termiin systemii lama takkaa'u type lama qaba jennee tokkoffaan declarative dha. Lammaffaan immootu non declarative yookaan immootu explicit and implicit jennee qooduu dandeenya. Kanaafuu type lammaffaan implicit memory takkaa'u non declarative memory dha. Inni kun declarative irraa wanti adda isa godhu tokkoffaa it refers to a variety of phenomena of memory in which behavior is affected by prior experience without what that experience being consciously recollected. As keessatti wanta adda baafachuu qabdan sun maal garsiisa? Declarativein takka explicitin consciously remembered and recollected information baatee ta'a sun. Kun immoo maal baata?
information consciously recollected fi akkasumas consciously remembered ta'uu hin dandeenye. Kana jechuun unconsciously recollected and unconsciously remembered information kutaan inni keessa taa'u implicit akkawun and declarative keessa ta'a. Kanaafuu san keessatti conscious information jira declarative keessa. Kana keessa mootu inconscious information tu collected ta'e keessa ta'a. Saniif immootu declarative dhaaf period experience hin barbaachisu. Period experience barbaachisaa. Kanaaf immootu period experience hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa gurguddaa kana lamaan akka hin dagan. Declarative keessatti period experience tu barbaachisaa information nuti achi keessa kennu saniif. Kanaaf immoo period experience hin barbaachisu jechuudha. Lammaffaa immootu wanti nuti adda baafachuu qabnu information declarative keessa jiru consciously recollected and remembered dha. Kaas keessa jiru immootu unconsciously recollected and remembered information dha. Inni sadaffaan garaagarummaan declarative verbally communicated dha. Kun immootu non-verbal communicated information of jalaa qabaata jechuudha. Garaagarummaa kana sadan akka hin daganne. It generally refers to knowledge that we cannot consciously access. Mal jennere unconscious information about one jennef. Kanafu we cannot consciously access the information that we have or hold in our implicit memory or non-declarative memory. However, implicit memory is nevertheless exceedingly important to us. Amma kuninum barbaachisu. Declarative non-declarative yoo kan lalu ta'e kan irra caalaa nuuf barbaachisu declarative dha malee non-declarative miti. Sababbiin isaa non-declarative kun yoo akka malee kan guddatu taate nuuf barbaachisa miti. Sababbiin isaa it has direct effect on our behavior. Sababbiin isaa period experience hin barbaachisu waan ta'eef kallattimaan information akkasii san qajeellotti yoo store goonu taate akka waan maa'ul yoo store goonu taate directly mind kenna irratti dhiibbaa kallattii waan qabuuf. Kanaafuu memory lamaan keessa long term memory type lamaan keessa declarative fi non declarative keessa declarative nuuf baay'ee barbaachisaadha. Non declarative immootu yoo ka hammaa ol guddatu ta'e takka information hedduu ka irratti feenu ta'e direct effect behavior kenna irratti amala keenya jiru irratti waan qabuuf rakkoodha jechuudha. Kana waan ta'eef memory kana irratti information guddifnee baachuu hin qabnu jechuudha. Implicit memory or non-declarative memory refers to the influence of experience on a behavior. Kanaafuu in generally this implicit memory or non-declarative memory refers or indicate the influence of experience on behavior. Wanti inni garsiisu iyyuu inni dhiibbaa experience nuti baranne takka ummatu information nuti qabnu behavior kenna irratti qabu nutti garsiisa waan ta'eef kanaafuu it have direct effect on our behavior. Sababa kanaaf jenneen jechuudha. Even if the individual is not aware of those influences. Individual illee namni dhuunfaa tokko illee kaka'umsa qabaachuu baatu takka ummatu akka experience implicit memory isaa keessa jiru kun amala isaa irratti dhiibbaa fides innis aware ta'uu baatu takka naqa'uu baatu dhiibbaa irratti fidutti jira jechuudha. Kanaafuyyuu memory kana irratti information hedduu store gochuun qabnu. Memory long term keessaa kana caalaa kan fayyadamuu danda'u qabaanna ka long term fayyadamuu danda'u qabaanna jechuudha akka barataa psychologist tokkotti. Inni itti aanu there are three general types of implicit memory: procedural memory, classical conditioning effects and planning. Kanaafuu type isa implicit kana bakka gurguddoo sadiitti qoonna. Kaan lama qoonna jenneemi declarative lama qoonna, semantic fi episodic. Kanamootu sadiitti qoonna. Gizee baay'ee non declarative kun maqaan isaa maal jedhama? Procedural memory illee jennee yaamuu dandeenya. Yeroo tokko tokko classical memory jechuu ni dandeenya. Yeroo tokko tokko immoo priming or priming memories ni jenna jechuudha. Example isa jala jiru kanaan waamuu ni dandeenya jechuudha. Non-declarative sababbiin isaa non-verbally communicated jenne ka afaan waan himamuu miti jenne. Non-declarative takka implicit kun waan afaan himamu osoo hin taane waan practicalan agarsiisa. Fakkeenyaaf namni tokko qorqorroo dha'uu takka mana ijaaruu beeka. Mana ijaaruu san osoo tiyooriidhaan naa himi kitaaba irratti barreessitteeni si barreessuu hin danda'u tiyooriidhaan. Si himuus hin danda'u. Garuu yoo nagarsiise jettee mana sana akkamitti akka ijaaramu si garsiisuu danda'a jechuudha practicalan. Kanaafuu wanti kun maal jedhama? Practical memory or procedural memory jedhama. Memory declarative kuni faayidaan isaa guddaan practical experience kenna irratti store gochuuf nu tajaajila. Takka ummootu experience nuti procedureadhaan tiyoorii caalaa practical fi procedurean beeynu tokko irratti akka save goonu nu gargaara jechuudha. Fakkii exampleota waan kanaa ilaaluu dandeettanii
Fakkeenyaaf procedural memory kan jennuun example and declarative keessaa isa tokko ta'ee refers to our often and explain the knowledge of how to do things. Ibsuu hin dandeettu akkamitti akka wanni sun dalagamu tiyooriidhaan osoo naa himisiin jedhanii himuu hin dandeettu garuu maaliin garsiisuu dandeetta step by step dha waan san garsiisuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu meemoriin ati waan tiyooriidhaan namaa ibsuu hin dandeenye ka garuu practicalan nama garsiisuu dandeettu irra save gootee qabdu long term memory jala nan declarative dha nan declarative jala immoo procedural memory keessatti jechuudha. Kanaafuyyuu it allows us inni kun kan nu fayyadu it allows us to perform complex tasks even though we may not be able to explain to others how we do them jennaan jechuudha. Inni kun akkamitti akka nu dalaynu tiyooriin nu himuu hin danda'u garuu practicaladhaan complex taskii tokko akka nuti dalaynuuf memory nu gargaaru takka nu ayyamuudha. When we walk from one place to another place, speak to another person in English, dial cell phone and play video game, we are using procedural. Kanaafu aktiivitoota amma example irratti isinii kaa'e kana memory nuti fayyadamnee hojjannu takka information waan kanarra nu gargaaru memory nuti irratti save goonu procedural memory dha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kan laallu ta'e afaan ingiliffaatiin haasa'uu haa ta'u takka ummootuyyuu viidiyoo geemii haa ta'u viidiyoo geemii san namni step itti ilaalu qaba. Procedural waan tokkoffaarratti kan arge lamaffaarra kan arge sadaffaarratti kan arge waan san ijaan si barsiisuu danda'a takka harkaan si barsiisuu danda'a malee tiyooriidhaan si himuun itti ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa buna danfisan naa hime osoo jetteeni tiyooriidhaan si himuun nama tokko ulfaatu mala garuu practical directly si garsiisuu danda'a jechuudha. Information akkanaa kanaaf meemoriin nu ayyamu takka information waan kanaan dalaynu kan hubaatu procedural memory jedhama. Inni itti aanu classical conditioningin akkuma yeroo darbe barre classicalin maal jennere stimulasoota lama wal duuka fidanii waan namni si barsiise. Fakkeenyaaf ati amma waan tokko waan ati duraan hin baranne natural stimulusii dura neutral stimulusii si fidanii booda natural stimulusii si fiduudhaan waan tokko akka ati adapt gootee barattu yoo si godhan waan baratte san meemoriin ati keessatti qabattu classical conditioning memory jedhamti. Takka ummootu one of the best example of non declarative memory jalatti qabatta jechuudha information akkasii. Akkasumas immoo beekumsa waan akkasii san itti leenjitu beekumsa wayii leenjitullee meemoriin information takka beekumsa akkasii kennitullee classical conditioning jedhamti. Priming ka jennuun immootu knowledge kee ka activate gootu gosa declarative example declarative memory ta'e beekumsa kee ka ati duraan of keessaa qabdu sa ta activate gootuu fi akkasumas immootuyyuu influences activate wandi beekumsa activate ta'e sun illee ammallee deebi'eeti behavior kee irratti akka dhiibbaa qabaatu tan gootu priming jennaan jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti example in declarative memory sadan kana procedural classical and priming jennani kammotuyu declarative motu semantic and episodic kan jennunidha. Kanafu long term memory organize information using category. Long term memory kana keessatti information yeroo dheeraadhaaf store goonee tursiisuu dandeenya. Akkaataan inni mootu seerri inni fayyadamu principle inni fayyadamu tokkoffaarratti categoriidhaan teessa. Fakkeenyaaf amma faayidaa fakkeenyaaf wanta tokko type isaa qoonnee classical conditioning meeqa akka ta'e takka ghost stimulus meeqa akka ta'e lama yoo ka jennu taate natural stimulus fi natural stimulus jennee sammuu keenya keessa categoriidhaan akkasitti kaayee ka yeroo dheeraadhaaf nu tursiisudha. Akkasumas prototype jechuun type quality inni qabuun quality information sun qabuun information sun yookaan haga ji'aa quality qabaate hanga ji'aa tursiisuu danda'a. Yoo mootu quality hin qabne hanga guyyaa qofa tursiisuu danda'a. Yoo sandaran quality jabaa qabaate hanga waggaas tursiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu prototype jechuun type quality isaa irratti hundaa'e. Schemes jechuun immootu visibility akkasumas immootu koodiidhaan. Schemas jechuun takka framework of knowledge jechuun koodii itti godhee information san koodiidhaan long memory keessatti yeroo dheeraadhaaf tursiisuu danda'a. Kanaafuu principle long memory fayyadamee information yeroo dheeraadhaaf unlimited timeidhaaf nu kuusu sadan kana jechuudha. Categoriidhaan qoqqoodee prototypeidhaan quality type isaa irratti hundaa'e akkasumas koodii itti godhee kan nu teessisuudha jechuudha. This can both improve memory and lead to distortion. Akkasumas long memory keessatti information turuun kun faayidaas ni qaba miidhaas ni qaba jechuudha. Yeroo takka memory kenna impairments gochuu danda'a. Yeroo takka memory kennallee improve gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf as jalatti waan tokko jira serial position effect ka jennu experimentiin nama tokko irratti osoo ka dalaynu taate fakkeenyaaf information nama tokko waan sadii
yakkaa'u waan shan yoo kan barsiifnu ta'e waan shanan barsiifne san keessaa dhumarra barsiisnee erga xumurre booda yoo kan gaafannu ta'e eksperimentii nama san irratti yoo kan goonu ta'e namni kun kan inni yaadatu informationa jalqabaatii fi informationa dhumaa yaadachuu irratti effektiiviidha. Informationa gidduu yaadachuu irratti mootu very less effectiveidha takka mootu very lazyidha jechuudha. Kanaaf they tend to remember the first few and the last few words are more likely to forget those in a middle of the list dha jechuudha. Kanaafuu sammuun teenna principle of learning keessatti barree jirra waan ta'eef early time fi akkasumas immootuyyuu recent time takka immootuyyuu in the times nu gaafata jennee amaloota learning keessa waan jalqaba barree fi waan dhuma barree sammuun qabachuu irratti baay'ee effective waan taateef you are showing in list of items and then asked immediately to recall them. Waan tokko si barsiisanii waan san akka ati waamtuuf yoo kasi gaafatan ta'e yeroo waamtu ati waan jalqabarra jiru san carraa waamuu guddaa qabda barsantaa guddaa itti aansitee carraa lammaffaan ati waan san waamuu irra qabdu waan dhumarra sitti mansan yaadatta jechuudha. Kan gidduu jiru mootuyyuu yaadachuu carraa dhiphaa qabda. Kanaafuu adeemsi kun eksperimentiin akkana raawwatamee haala kanaan hubatu kun serial positionii jedhama. Haalli mootu wanti kun ittiin taa'u maalirratti hundaa'ee ta'a information akkanaa kun depend on it is position in the list. List irratti jalqaba yeroo barru kan dura barre dura ta'a kun immoo gidduu ta'a kun immoo dhuma ta'ami sammuun teenna mootu dandeettii retrieve waa gochuu kan jalqabaati fi kan dhumaa qabdi jechuudha. Yoo sammuun teenna waan tokko nu barsiisanii kan dura san kawaamtu taate effectiin akkasii sun maal jedhama primary effect jedhama. Yoo isiin immootuyyuu kan dhumarra baratte san kawaamtu taate recent effect jennaan jechuudha. Maaliif jenna recent jechuun amma baratame kun ka dura baratame dura sammuun haarawaa sammuu qullaatti kenname waan ta'eef impitiidha. Sammuu yeroo san ni qabatti san gidduu kanatti mootu sammuun storage guutamaa waan deemuuf carraa yaadachuu dhiphaa qabdi. Kan dhumarraa mootu riisantii amma kaarentii waan baratameef immediately waan baratameef carraa yaadatamuu qaba jechuudha. Kanaafuu yoo information namni waan nu barsiisee maqaa san nu yaamsisee kan dura yaamnu sun effectiin akka dura yaamnu nu godhe sun primary effect jedhama. Kan akka kadhumaa yaamnu sun nu godhe immoo recent effect jedhama. Akka hubachiisatti immoo wanti isin beekuu qabdan information kana yoo kalachuu wal bira equally akka carraa ta'e wal bira ka yaamnu taate information sun akkaataan inni itti taa'e maal jedhama U-shaped effect takka U-shaped position jedhama. Yeroo takka takka ni jira kan jalqaba barattee fi kan dhuma barattee illee carraa wal qixa waamu. As keessa maal jenne silaa akka warra psychologist qo'atetti kan dura jiru carraa waamu guddaa qabda. Ergasii itti aansitee kan dhumarraa itti aansitee dhumarra kan gidduuti jenne sadarkaadhaan kan jalqaba jiru tokkoffaa kan dhumarra jiru lammaffaa kan gidduu jiru sadaffaan. Information kana keessa ka jalqabaa fi kan dhumaa carraa wal qixa waamu yoo kan qabaannu ta'e yookaan ka miidiyaan illee wal qixa waamu yoo kan qabaannu ta'e namoonni tokko tokko kan waan itti mansan hunda carraa wal qixa yaadachuu qabu jira. Namootni akkasii sun immoo effect akkamii qabanii U-shaped effect takka U-shaped positionidhaan recall godhee jechuudha information san. Kanaafuu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna jechuudha. Paartiin itti aan